Oolmaa sharafoota maallaqaa kan guyyaan har'aa ittiin oolee waliin ilaalla jechuudha. Egaa akkuma beekamu guyyaan har'aa maarchii 26 baatii 3 2026 jechuudha. Haala sharafoonni biyyoota kanneen akka yuuroo fi Swiss firankii akkasumallee Ameerikaa doolaarii fi Kanaadaa doolaar dabalataan Awustiraaliyaa doolaarii fi Chaayinaa hiwaan ixaan sunillee Turkii riilee fi kanneen akka Oomaan riyaalii fi Yemen riyaalii akkasuma Saawudii riyaalii fi Dubaay diraam Kuweet diinaarii fi akkasuma Kaatar riyaalii Joordaanii fi Baahriin kanneen akka Israa'el shiqilii fi Indiyaan ruppii Ijipshaan paawundii kanneen akka Chaayinaa heewwan biyyoota kanneen hedduu isiniif qabadheen dhufeetiin jira. Egaa akkuma beekamu yeroo hedduu wal keessa gabaa gurraachaa fi akkasuma baankii keessaa immoo koomershaal baankii of Itoophiyaa yookiin immoo baankii daldala Itoophiyaa kanaan isiniif fidee dhufee jechuudha. Egaa baankoleen hedduutu jira Itoophiyaa keessa baankoleen jiran 27 oltu jira isaan keessaati. Baankoleen kun hundi isaaniitu gatii adda addaa yookiin immoo gatiin isaanii garaagarummaa ni qaba jechuudha. Ani irra caalaatti kan irra xiyyeeffadhee kan isiniif fidu jechuudha. Irra caalaatti namoonni ala jirtanii baay'een keessan koomershaal baankii of Itoophiyaa yookiin immoo baankii daldala Itoophiyaatti fayyadamtu jechuudha. Amma xiqqoo erga STS Pay akkasumas immoo moobaayil baankii warreen kana babbanameeti namoonni daddabarfachuu jammaran malee dura akka duraatti yeroo baankii dhaqxu yuuniyen kan jedhu baankii daldala Itoophiyaa irratti kan inni ergamu jechuudha. So kanaafiyyuu irra caalaatti kan irratti isin xiyyeeffadheef jechuudha baankii daldala Itoophiyaati. Akkasuma immoo asumarraan nagaan dagannee nagaan koo isiniif haa baay'atu hordoftootaaf jaallatamtu kabajamtoota maamiloota kiyyaa ani nagaa koochi nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba nagaan na bira jiru immoo isin bira akka jiru abdiin qaba jechuudha. Egaa namni mana koof yookiin immoo chaanaala koo kanaaf haaraa taatan sabiskiraayibii godhaa akkasuma immoo obboleewwan keessaniif immoo sheer godhaa viidiyoo yoo isinitti tole immoo laayik gochuun eegalaa isiniin jedha. Laayikiin keessan baay'ee hamilee naa ta'a waan ta'eef na gammachiisa irra caalaatti yeroo laayikii baay'ee argu akka namni viidiyoo sanatti gammade yookiin immoo akka namni viidiyoo sana jaallate naaf gala waan ta'eef anis yeroo viidiyoo hojjedhu hamileedha yookiin immoo abdiidhaan hin hojjedha jechuudha. Asumatti aansuun immoo gaaffii irra caalaa namoonni baay'een keessan gaaffii hedduu na gaafatan jechuudha. Innis maal yoo jettanii tokkoffaan jechuudha. Akka ati amma gabaa gurraachaan nutti himaa jirtutti namni takka illee nuuf ergaa hin jiru. Fakkeenyaaf jechuudha. Fakkeenyaaf tokko koomentii jala galtanii viidiyoon engadda gadhiisee jalatti ilaaluu dandeessu. Diraamni Dubaayii tokko 51 wayi jette garuu immoo gaafa ani daldala gaafadhe immoo 49.50 naan jedhe yaani 49f adii jechuudha. Maaliif nurraa cetaree kan jedhudha. Akkasuma immoo kan fakkaatu gaaffilee hedduun jechuudha. Namoonni baay'een maaliif biyyoota kamiyyuu jiraadha Kuweet, Joordaan, Baahriin, Saawudii eessa yoo jiraatan jechuudha. Maaliif akka gabaa gurraacha ageenyu kanatti maaliif daldala nuun ergu isa jedhamus viidiyoo guutuu isaa hojjedheetiin jiran ture. Garuu immoo namoonni tokko haaraa kan chaanaala kana dhuftanii hin ageenye jiraachuu dandeessu. Kanaaf gaafachuuf immoo mirga guutuu qabdu waan ta'eef gaafachuu dandeessu. Innis maali yoo jettanii gabaa gurraacha yookiin immoo bilaak maarketii kana iddoo isaa hin beeknu nu ani kan isinitti himu oolmaan har'a gabaan gurraacha ittiin oole gabaan sharafa har'a dabalee jira moo qannasee jira namni kamillee hin beektu taanaan yoo har'a 50 oolee irra ta'e 45 oolee jedhee erguu ni danda'a jechuudha. Akkam yoo cabsayyuu ati yoo hin beektu taate garuu ani kan isinitti himu kan onlaayinii gabaan har'a laayivii ittiin oole koomershaal baankii of akkasuma baankii har'a gabaan gurraachii fi akkasuma baankiin immoo kan ittiin oole onlaayinii irraan isiniif fida jechuudha. Onlaayinii irraa kan soba hin qabne homa hin qabne haqasaa gizee dura akka beektaniif illee ragaa wajjin isiniif fidaan ture iskiriinshuutii go'eetiin jechuudha. Garuu immoo iskiriinshuutii sun dhaqee bilbila waan guuchiseef ragaa wajjin isiniif fidu naan dhiise abbaan amanee amanu abbaan amanu waate abbaan isa fayyade fayyadamu jedheen irraa dhiise jechuudha. Kanaaf namni tokko immoo jechuudha hojii hojjetu keessatti amma fakkeenya namni kamillee bakka gabaan gurraachi jiru yookiin immoo bilaak maarketiin jiru eenyullee hin beeku jechuudha. Otoo beekne taate qaxxitaa aqxee har'a 50 ooleera ta'e 50 laayivii gurgurattee galta jechuudha. Inni yoo maal ta'e taaskii qabattee maal godhattee qaxxitaa aqxee
ofii kee sharafattee galta jechuudha. Garuu bakka gabaa gurraachi sun jiruu fi naannaa inni jiru suuqii ta'ee baankii ta'e maal akka ta'e namni beeku irraa takka illee hin jiru. Warra beeku qofatu beeka malee nuyi warri bakkee jirru iddoo isaa hin beeknu jechuudha. Kanaaf immoo namichi ufeesi harkaa fuudhu sun immoo beenzile naqatee taaskii godhatee inni kaan manarra deemee si harkaa fuudha. Inni kaan immoo akkaawuntii aktiif godhee akkaawuntii isaarraa fuudhee galchee baasee haala kanaan si harkaa fuudhee herregee maal jedhee mana kireeffatee jiruu koo jedhee jireenya koo jedhee namni tokko kanarratti nan daldala akkuma namni tokko yeroo hojii hojjetu suuqii tokko banatee suuqii kanarraa maaltu na baasa na nyaatamoo mana kiraa kaffalee gibira kaffalee maal kaffalee bu'aa hangaman argadha akka jedhu jechuudha. Akkasuma namni inni kana hojjetus jechuudha mee hangaman argadha mana kireeffadhee makiinaa bitee yookiin immoo akaraayyaadhee taaskii beenzila kana naqadhee mandara namaarra deeme yookiin immoo akkaawuntii koo aktiif godhee geessee ganzabni namaa na harkatti badees na harkatti milkaa'ees hojjedheetiin mee hammaman argadha jedheetu hojjeta malee namni tola namaa ijjetu hin jiru jechuudha. Isa kanaaf immoo namni suni hanga fedhe yookiin immoo hanga na baasa jedhe sirraa kutataa jechuudha. Fakkeenya yoo 50 ta'e 48 si erguu danda'a 47 si erguu danda'a. Kan inni sinirraa citu isa kanadha jechuudha. Sinii galuu qaba. Kanaan duras gadi fageesseen sinitti himee jira. Obsaan viidiyoo yoo dhaggeeffattan dhugaa dubbachuuf taanaan hubannaa argattu jedheeti yaada jechuudha. Maaf akkas ta'e jechuu dhiisuu dandeessu akka yaada kootti jechuudha. Namni hin beeknes namni isinii galees immoo baay'een keessan jiraachuu dandeessu. Akkasii inni biraa immoo gaaffiin tokko immoo bahareenii gaaffiin na gaafattan bahareen akka baay'ina maallaqa isaatti ammoo kan inni ergamu kan jedhu noo akka baay'ina maallaqa isaatti otoo hin taane bahareen akka biyyoota immoo warra kaanii akka Dubaayii akka Kuweet akka Joordaan warreen kana akkuma birrii isaatti tokko tokkoon ergama. Kan baay'ina birrii kee ilaalchisee ergamu yookiin immoo birrii baay'ee immoo birrii xiqqoo qabdaa kan jedhamu Saudi bichaan argee jechuudha. Kana sinii galeera jedheen yaada gaaffii qabdan qeeqa waan barbaadan komentii jala deebisuu dandeessu barreessuu dandeessu haala kanaan sinii deebisa. Gara sagantaa keenyaatti galla jechuudha. Egaa gabaa gurraachaan guyyaa har'aa yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 220 tuqaa 26 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo yuuroon tokko 179 tuqaa 84 oolee jira. Inni itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 241 tuqaa 0 yookiin duwwaadhaan oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Swiss frankiin tokko 190 tuqaa 73 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 254 tuqaa 66 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo paawundi sterlingiin tokko 279 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Ameerikaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 190 tuqaa 92 oolee jira. Egaa akkuma beekamu sharafoonni xiqqoo gidduu kana yookiin immoo samoona kana keessa gadi qannasaa adeemeetiin jira guyyaa kaleessaarra gaddaarra jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Ameerikaan doolaarri tokko 153 tuqaa tokkoon oolee jira. Karaa baankiitiin gara ji'aaf kan lakkaa'u bakkuma tokko dhaabbachaa jira jechuudha. Gadi simbuu olis hin ka'u jechuudha. Akkasuma Kanaadaa doolaarri tokko immoo karaa gabaa gurraachaatiin 138 tuqaa 7 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Kanaadaa doolaarri tokko 109 tuqaa 56 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Awustiraaliyan doolaaridha. Awustiraaliyan doolaarri tokko immoo karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa irraa 132 tuqaa 67 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyan doolaarri tokko 106 tuqaa 6 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Chaayinaa heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 27 tuqaa 64 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Chaayinaa heewaan tokko 21 tuqaa 81 oolee jira. Inni itti aanu Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4 tuqaa 82 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu Ooman riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 496 tuqaa 45 oolee jira. Akkasuma Yemen riyaalli tokko 0 tuqaa 65 oolee jira. Inni itti aanu mootii birrii sadarkaa tokkoffaa irratti sharafaan akka addunyaa kanatti kan argamtu Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 600 fi
22.29 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Kuweet diinaarri tokko 489.89 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 51.89 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Dubaay diraamni tokko 41.67 oolee jira. Inni itti aanu Saawudii Riyaalidha. Saawudii Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 50.89 oolee jira. Egaa namoonni Saawudii Arabiyaa jirtan akkuma beekamuu fi akkuma baratame namoonni maallaqni keessan guddaa ta'e 22 jira jechuudha. Namoonni immoo maallaqni keessan xiqqoo ta'e immoo 22 adiidhaan ooleera jechuudha. Akkasuma mashwaara yookiin immoo taaskii namni kamillee kan kaffaluu qabdan 50 riyaala jechuudha. Manattis yookiin immoo akkaawuntii nama sanaarra yoo galchitanillee jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo jechuudha. Saawudii Riyaalli tokko 40.71 oolee jira. Inni itti aanu Kaatar Riyaalidha. Kaatar Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 50.91 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 269.29 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu immoo Bahariin diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 505.70 oolee jira. Inni itti aanu Israa'el shiqilidha. Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 60.88 oolee jira. Inni itti aanu Indiyaan Ruupiidha. Indiyaan Ruupiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.81 oolee jira jechuudha. Akkasuma inni itti aanu Ijipshiyaan Paawundiidha. Ijipshiyaan Paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.60 oolee jira jechuudha. Hordoftootaaf jaalatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoon ani guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata jechuudha. Namoonni isinitti tole laayikii keessan ammallee itti fufsiisuu qabdu isiniin jechuun barbaada. Akkuma ammaa kana immoo gaaffii keessan waan barbaadan azaletti barreeffachuu dandeessu. Ani immoo karaa viidiyoonis ta'e karaa barreeffamaan gaaffii keessan deebisuuf qophiidha. Turtii gaarii yookiin immoo viidiyoo biraan walitti deebina. Nagaan tura.